Akkamootanii uummata Oromootiiyya kan biyya alaa jirtan hunda keessaniifu kan illee biyyoota keessa jirtan hunda keessaniifu babaayini guyyaa irraatiin isin ga'e akkam nagaa keessanii jabaattu maatiin keessan waliin nagaadha baga nagaa taatan isiniin jedha waaqanan malee nagaa isinitti buusu egaa nagaa waan dursiteeti kan ishiin jirtu uummata Oromooti. Tokkummaa dhabneeti gaa kan ishii yeroo ammaa tokkummaan nu hirteetii jirti. Tokkummaan nu hirteeti gaa kan ishiin jirtu amma adda adda nu baafteeti jirti tokkummaa dhabne. Yeroo kan tokkummaa dhabneef amma waanallee hiika isaallee agarree hin beeknu maaliif dhabne garuu tokkummaa dhabneeti kan nuti jirru. Tokkummaa dhabdanii innaa wayyaanee sinnaaleeti jiru. Kan deebi'ee haasaa hata. Hattuu jechuun immoo nama haasaa hattu. Isinii galee hattuu jechuun immoo nama kiisee galtee waa hattuu miti. Hattuu jechuun nama haasaa hattu. Yaa uummata Oromoo. Kan illee biyya gurgurtanii jirtan. Ilmaan Oromoo kan illee biyya alaatti gurgurtanii jirtan. Kan illee boolla liqqiftanii jirtan. Ilmaan keenya dhiisaa sammuu yaraa yeeqinaati. Isa waaqa keessan sodaadhaa yeeqinaati. Ilmaan keenya illee yeeqinaati. Waaqa keessan sodaadhaa. Waaqa keessan illee sodaadhaa. Haillee biyya keenya gurgurtanii jirtan. Isa biyya gurgurinaati. Isa yaa uummata fokkata. Uummata gadee. Biyya keenya gurgurtanii kan isin jirtan. Sun inneeti jira deebitanii kalee ilmaan keenya biyya arabaa baaftanii kan isin gurguraa jirtan. Utuu namatti gurgurtanii maa nama dhiba? Kaan galaanatti gurgurtanii kaan reenfa ishee allaattiitti gurgurtanii kan isin jirtan. Yaa uummata kun qorfamaa. Kan isinillee bara 2014 keessa nutti gootanii gubaan keenya yoo munu keessaa kan badu